Ashamaa akkam jirtu daawwattoota yuutuubii Saaqseenuu jalatti argamtan nageenyi keenya kan kabajaaf jaalalaa bakkuma jirtanutti isinaa dhaqqabu isiniin jenna. Egaan akkuma beekamu guyyaa kaleessaa yookaan akka Itoophiyaatti galgala'edha. Oromoon nama jabaa tokko dhabuunis ni beekama. Innis ammoo sabboonaa fi gumii miseensa gumii sabaa ABO kan ta'e Jaal Mo'ii Baqqalaa ajjeefamuunsaa keessatti magaalaa Finfinnee walakkaatti ajjeefamuun isaa uummata Oromoo biratti gadda guddaasaa uumuunsaa ni yaadatama. Hiriyoottan isaa namni gara bareechanii isa beekanuu fi hiriyoottan isaa gadda onnee jaraa cabsee kan sooshaal miidiyaa irratti himaa jiranudha jechuudha. Namni kuni sabboonaadhaa fi nama cimaadhaa fi oromummaa isaatti baay'eesaa kan cimudha jechuudha. Dubbii keenya irratti Mo'ii Baqqalaa kuni nama hogbarruu Oromoo keessatti illee gahee guddaa taphate jechuudha. Asoosama mata dureen isaa Dorroba jedhu kan ilmaan Oromootiin ga'ee asoosama ajaa'ibaati. Barreessaa kitaabaatis jechuudha. Akkasumas immoo hayyuudha. Inni biraa ammoo Mo'ii Yuunivarsiitii Jimmaa keessatti kan barate eebbifame yommuu ta'u, bara inni Yuunivarsiitii Jimmaa eebbifamu sana keessa yeroo sanatti TPLF iyyuu biyya bulchaa turte jechuudha. Yeroo sana keessatti hiriyoottan isaa Yuunivarsiitii Jimmaa keessaa qabamanii akkasumas bakka adda addaatti illee hiriyoottan yookaan jaallan qabsoo isaa hedduun isaanii jala ajjeefamuudhaan wal qabatee gaafa eebba barnoota isaa yookaan digirii isaa eebbifamu sana keessa waltajjiirra dhaabbatee nama hiriyoottan isaatii fi boo'ee gaddasaa ibsatedha jechuudha. Nama hangana qabsoo keessatti baay'ee gahee guddaa qabudha jechuudha. Dubbiin ajjeechaa isaa falmii guddaa kaasaati jira. Kamna akkamitti ajjeefame qaama kamiin ajjeefame kan jedhu gara xumuraa irratti kan isin biraan geenyu ta'a jechuudha. Bara TPLF keessatti nama umrii isaa guutuu jechuun ni danda'ama. Bara dargaggummaa isaa mana hidhaa wayyaanee keessatti dararamaa turee fi akkasumas ammoo hiriyoottan isaa obboleewwan isaallee yeroo isa gaafachuudhaaf gara mana hidhaa deemanu isaanillee wajjin hidhamanii dararamaa turan jechuudha. Ga'ee qabsoo Oromoo keessatti nama ga'ee laayyoo ga'ee guddaa taphataa turedha jechuudha. Akkasumas ammoo bara sana keessa osoo dararamuu lubbuun isaa dabartee qabsoo qeerroo fi qarree guyyee waggoottan 5 dura finiinaa tureeni TPLF aangoo irraa kaafamee gama mootummaan badhaadhina amma aangoo qabate kuni dhiigaa ilmaan Oromoo fi lubbuu kumaatama qeerroof qarree 5,000 oliin erga aangoo qabateen booda biyyattii kana keessatti namoota mana hidhaa keessatti jiranuu isin miseensa ABO shaneeti jechuudha. Sababa isaan Oromoo ta'aniif mana hidhaa keessaa baasee jimlaadhaan ajjeesaa fixaa daguuggaa sanyii uummata Oromoo irratti jimlaadhaan raawwataa jiru jechuudha. Mootummaan gabroonfataan kun maqaa Oromootiin yookaan qabsoo uummata Oromootiin kan aangoo qabate kuni. Egaan daawwattoota keenya bara wayyaanee yookaan diina Oromoo taate sana keessa Mo'ii carraa lubbuudhaan hafuu argatee amma kunoo guyyaa kaleessaa mootummaadhuma maqaa Oromoo moggaafatee jiru yookaan qabsoo uummata Oromootiin aangoo qabatee jiru kanaan ajjeefameeti jira jechuudha. Egaan dubbii keenya irratti ajjeechaan isaa ammallee hibboodha. Qaama lamatu shakkamaa jira. Qaamni lamaan kun eenyuuf eenyunni kan jedhu isiniif himna. Otoo gara sana hin ga'in duratti tokkoffaa yakki akka kanaa yakki lubbuu baasa akkanaa magaalaa guddittii biyyattiin Oromiyaan yookaan biyyi Itoophiyaa qabdu kana keessatti guyyaa adii namni rasaasaan ajjeefamuuni eenyutu akka biyya bulchaa jiru kan namaaf hin galledha jechuudha. Magaalaa guddittii Oromiyaa keessatti kan ajjeefame daandii Saansusii fi kattaa Aksoo geessu gidduutti kan inni rasaasaan ajjeefame. Sana booda hospitaala keessatti osoo yaalamaa jiru onkoleelessa 2 bara 2015 akka lakkoofsa
Itoophiyaatti lubbuun isaa addunyaa kanarraa dhabamtee jechuudha. Sabboonaa fi nama qulqulluu oromummaa isaatiif dhaabbatu dhiigni isaa qulqulluun kun cubbamteetuyyuu harka warra cubbuutiin kan galaafatamtee uummanni Oromoo gadda itti uffiste jechuudha. Egaan dubbii keenya irratti ammas ammoo erga mootummaan badhaadhinaa biyya kana bulchaa jalqabeeti yeroo hedduu hidhamaa hojiirra hari'amaa hidhamaa akkasumas ammoo hiriyoottan isaa obboleewwan isaallee isa gaafachuuf yeroo dhufan namoonni hedduun wajjiniin hidhamaa kan turan jechuudha. Egaa amma eengaddumayyuu hidhamee kan gadhiifame yeroo ta'u akka sooshaal miidiyaa irratti miiseejiin isaa adeemsifamaa jiruuni akka erga mana hidhaa keessaa ba'ee akeekkachiisaan akka mana hidhaa keessaa ba'e biyya kana keessa teessee barreeffama tokko fuul barruu kan irratti akka hin barreessine amma booda sin hiinuu sin ajjeefnaa kan jedhudha dhaadannoon isatti dhageessifamaa ture jechuudha. Kunis miiseejiin kun sooshaal miidiyaa irratti adeemsifamaati jira. Namoonni hedduun hiriyoottan isaa jaallan qabsoo isaa nama garraamii fi oromummaa isaa irratti sabboonummaa isaa irratti nama cimaa fi nama dhugaadhaan dhaabbatu akka ta'edha namoonni hedduun kan ragaa baafii jiran jechuudha. Inni kan biraa ammoo Hacaaluu Hundeessaa haa yaadannu. Hacaaluu Hundeessaa magaalaa Finfinnee keessatti kan ajjeefame eenyu akka ajjeesee amma har'aatti kan ammallee uummataaf illee ifa hin taane ajjechaan isaa hibboo taatee kan haftedha. Akkasumas ammoo gootuma Oromoo magaaluma Finfinnee keessatti Baarotumsaa yoo yaadanne jechuudha. Baarotumsaa eenyu ajjeesee akkamitti ajjeefame hanga yoonaatti gaaffii deebii dhabde taateeti jirti. Hacaaluu Hundeessaa waggaa lamaan kana keessa magaaluma Finfinnee Oromiyaa keessatti ajjeefame. Otoo inni hin ajjeefaminiin duratti qaamni tokko yookaan gareen tokko maqaballeessii Hacaaluu Hundeessaa irratti raawwataa turan jechuudha. Akka inni ajjeefamuuf gidduma sana keessatti ga'ee guddaa taphachaa turan sooshaal miidiyaa irratti jechuudha. Hin dhoskinee fuul barruu isaanii irratti illee maxxansaa turan jechuudha. Kan Jaal Mo'ii Baqqalaas kanuma wal fakkaata. Eenyutu ajjeese kan jedhu qaama lamatuyyuu shakkama. Qaamni inni tokko adduma bilisummaa uummata Oromoo keessatti ilaalchi isaa adda waan ta'eefi warrumat isaa wajjiniin qabsaa turan yookaan miseensa tokko keessa turan warra yaadaan garagara ta'antuyyuu jibbiinsa isarraa qabanuuf yookaan ejjennoon isaa jararraa adda waan ta'eefi akka maqaa miseensummaadhaan akka inni ajjeefamuu godhanii jedhaati turan jechuudha. Sooshaal miidiyaa irratti osoo inni lubbuudhaan jiru barruuwwan adda addaa isaan maxxansan akka inni basaasaa ta'ee fi akka inni ammoo laalcha isaaniitti wajjiniin karaa ta'ee namoonni hedduun fuul barruu isaanii irratti maxxansaa turan jechuudha. Akkuma argaa jirtanu egaa gidduudhuma kana keessa du'a Hacaaluu Hundeessaa haa yaadannu. Hacaaluu Hundeessaa akkuma kana erganni OMN irratti interview yookaan gaafiif deebii gaggeesseen booda holollee adda addaa irratti dhaqqabsiisaa ture ilmaanuma Oromootiin jechuudha. Yeroo kana keessatti diinnis haa ta'u firris haa ta'u eenyu akka ajjeese hanga yoonaatti kan hin beekamne ka'umsi Hacaaluu Hundeessaa kan hin ajjeefame manuma keessaa yookaan sabumti tokko maqaadhuma Oromoo baadhatee holola adda addaa kan irratti gaggeessaa turetuyyuu ajjeessee yookaan ammoo akka inni ajjeefamuuf karaa bane holola isaan miidiyaa irratti gaggeessaa turanii fi garee ijaaramanii deemanudha. Inni kan biraa ammoo qaama mootummaatuyyuu maqaa garee adda bilisummaa uummata Oromoo yookaan maqaa risaa jedhu akka fakkeenyaaf yeroo wayyaanee sana keessa ga'ee guddaa qabsoo uummata Oromoo keessatti ga'ee guddaa kan taphachaa ture maqaa Abbaa Torbee jedhamee moggaafamaa tureeni namoota hedduu kaabinoota wayyaanee akkasumas ammoo aangawoota wayyaanee gurguddaa irratti doorsisneeniif ajjechaan kan geessisaa ture maqaa Abbaa Torbeetiin jechuudha. Kun qabsoo uummata Oromoo keessatti bu'aa ol aanaa fideetti jira jechuudha. Mootummaanis warri Oromoodhaan maqaa Oromoo moggaafatee mootummaa sanaaf ergamaa turanii sodaarraan kan ka'e hedduu maqaa Abbaa Torbee gaafatti kaafaman sodaatanii kan aangoo gadhiisan hedduu isaaniitu jiru jechuudha. Qabsoo uummata Oromoo keessatti gahee guddaa qaba. Ammas ammoo maquma sana masoo akka sanaa qabatanii garee risaa kan jedhamu hundaa'e gareen kun yookaan mootummaatu maqaa waraana bilisummaa uummata Oromoo yookaan adda bilisummaa uummata Oromoo
balleessuudhaa fi mootummaan maqaadhuma isaanii sana moggaafatee ittiin socho'ee sabboontota Oromoo kan inni ittiin ajjeessaa jirudha jechuudha. Kaan ammoo laalchi isaanii garagara yoo ta'e jedhee maqaa basaasummaatiin namni kun ajjeefamuu danda'a. Kaan ammoo qaama mootummaatiin guyyaa adii ajjeefamee kan jedhudha. Hanga yoonaatti ajjechaan isaa hibboo taateeti jirti jechuudha. Egaan sooshaal miidiyaa irratti dhimmi obboleessa kan ga'e yookaan sabboonaa kana ajjechaa isaatiin wal qabatee yaada garagaraatu ka'aa jira waan ta'eef yaadni kun amma dhugaa akka ta'e qorannee kan isin biraan geenyu ta'a. Jaallan keenya warra cubbuudhaanii harka mootummaatiin isaa ta'u harka firaatiin isaa ta'u harka diinaatiin ajjeefamaa jiran kana rabbiin qubsuma isaa yookaan jannataan isaa haa qanansiisu biyyeen isaa taa salphatu jenna. Warra Oromoof jedhanii lubbuu ofii wareegaa jiran kana jechuudha. Uummanni Oromoo dhimma kanarratti callisuu hin qabu. Egaan daawwattoota keenya sagantaan irraaf qabadhee dhiyaadhee kana fakkaata. Dubbii keenya irratti dhimma artisti Taajuu Shukurbeetiinis wal qabatee hololli tokko miidiyaa irratti adeemsifamaa jira. Hololli kun erga haadha manaa isaa ajjeesee kee mana hidhaa keessatti dhibamee gara mana yaalaatti dhufeera kan jedhudha jechuudha. Garuu suuraan sun immoo suuraan kanaan dura otoo inni mana hidhaa keessa hin galin dhukkubsatee yaaliidhaaf waldhaansa baqaqsanii yaaluudhaaf mana haakimaa keessa yookaan hospitaala keessatti kan ka'eedha kan jedhamutu jira. Dubbiin kun ammallee adda hin baane waan ta'eef hanga adda baafnutti obsaan nu eeggadhas ni jenna. Egaan daawwattoota keenya sagantaan irraaf qabadhee dhiyaadhe kana fakkaatu ture. Hanga sagantaa biraatti walitti deebinutti nagaatti.